Jijjiiramni waan namni dhuunfaan tokko yookaan qaamni biraa wayii namaaf hiixatu yookaan namaaf bocu osoo hin taane ifaajaa fi fedhii ofiitiin kan namaa argamudha. Akkanumas sababni jijjiiramaa dhiibbaa keessaa fi alaa ta'uu danda'a. Garuu jijjiiramni inni sirriin isa keessaa eegaluudha. Sababni jijjiiramaa fi jijjiiramnis walii adda. Kana hubachuufis wanti jijjiirama fiduu danda'u ofii jijjiiramaa akka bakka hin buune beekuun isa dursuudha. Wantichi kaka'umsa jijjiiramaa ta'a malee jijjiirama bakka bu'uu hin danda'u. Eeyyeen jijjiiramni fi sababni jijjiiramaa walii adda. Fakkeenyaaf namni tokko rafaa jira haa jennu. Nama rafaa jiru kana dammaqsuuf sagalee waamichaa tokko yoo dhufe sagaleen sun jijjiirama osoo hin taane ka'umsa yookaan sababa jijjiiramaati. Fakkeenya kanaan jijjiirama kan bakka bu'uu danda'u dammaquu, ka'uu, socho'uu fi deemuudha. Deemuu yeroo eegalanis eessaa fi maaliif akka ka'an hubachuun yoo dursanidha. Akkanuma sagaleen dammaqse sun nama biraa irraa kan dhufe dhiibbaa alaati. Garuu kan dammaqe nama biraa abbaa waamichaa sanarraa addaati. Kana jechuun ka'umsi jijjiiramaa dhiibbaa alaa ta'ullee jijjiiramni garuu keessaa eegala keessoo. Gabaabumatti wanti jijjiirama fiduu danda'u eessa yoo dhufellee jijjiiramni sirriin garuu keessumaa eegala. Gabaabumatti wanti jijjiirama fiduu danda'u eessa yoo dhufellee jijjiiramni sirriin garuu keessumaa eegala. Kanaafuu qaama alaa osoo hin taane keessoo keenya haa ilaallu. Quba akeekuu qofa osoo hin taanes of faana yeroo haa qabaannu. Kanaatu fala yoo kana ta'es jijjiiramni dhuunfaa keenyaa dhufa. Dhuunfatti yoo jijjiiramuun nama biraaf sababa taana. Kana keessaanis jijjiirama hawaasaa bal'aatu argama. Kun hundi yoo ta'es sababni guddaan jijjiiramaa isa keessaa dhufedha. Akkasii jijjiiramni sirriin keessumaa eegala malee qaama biraan namaa hin kennamu. Kennaas miti. Jijjiiramni sirriin keessa keeti kan eegaludha. Akkasitti addaan baafadhu beeki jechoota mimmiidhagoo kana. Yaada tokko yaaduu qofa osoo hin taane bu'aan yaada keenyaa maal akka ta'e tilmaamuu qabna. Wallaalummaa irraa osoo beekannuu dogoggora hojjetaniitu aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Waan gaarii hojjettee nama biraatti fudhatama yoo dhabde uumaa biratti iddoo olaanaa akka qabdu hin dagatin. Sibiila caalaa osoo cimaa taatee'u nama ganda kee fi diina kee irraa kabaja hin eeggatin. Iddoo waan dabre yaadde hidhamaa of gootu waan fuuldura kee jiru irratti xiyyeeffadhu. Egaa iddoo waan dabre yaaddee hidhamaa of gootee waan fuuldura kee jiru irratti xiyyeeffadhu. Boru waan fooyyeffattu fuuldurri kee jira waan ta'eef waa'ee keef boqonnaan inni guddaan beekumsa kee caalaa hojii kee ta'uu hin dagatin. Daandiin ati irra jirtu sirriidha taanaan waa'ee dheerina isaaf hin dhiphatin.